ما وما مد ولابو ميديا odeeffannoolee adda addaa kallattiilee adda addaatiin fuunee gurra hawaasa keenyaa buusuudhaan yeroo ammaa kanatti beekamtummaa guddaa gara TikTokiif gara YouTube chaanaliitti kan argate miidiyaa odeeffannoo waltaa fi qindaawaa argachuudhaaf gara madda walaabuu miidiyaa gara YouTube chaanalii keenyaa akkasumas gara peejii keenyaatiin kallattiidhaan hordofuu dandeessan. Eeyyengaa warroonni kallattiilee adda addaatiin gara mana madda walaabuu miidiyaa YouTube chaanalii keenyaatiin yaada koomentii nu gachaartan ulfaadha. warroonni subscribe gochuun nu jajjabeessanis galatoma madda walaabuu miidiyaa. Eeyyengaa warroonni kallattiilee adda addaatiin yaadota adda addaa gara madda walaabuu miidiyaatiin nuuf kennaartan ulfaadha isin hin jenna. Madda walaabuu miidiyaan sagalee ilmaan Oromooti. Keessaayyuu dargaggoota kanneen biyya jiran Oromiyaa keessaa gara foddaa madda walaabuu miidiyaatiin fuunee hawaasa keenya diiyaasporaa biyyoota adda addaa jiran wajjin akka isaan yaada isaanii durdubee jireenya isaanii qoodatan gochaarra. Madda walaabuu miidiyaa. Gufuu godhuu fi waan adda addaa waan deemuuf Oromoo kanaan dura isin gaafadheen beeku har'ammoo isin gaafadha. Sheer godha. Dhugumaan sabaaf kan dhimmamtu yoo ta'e dhugumaan uummata keenyaaf kan dhimmamtan yoo taatan as kaseentan sheer godha namni biraas wanni kun akka gahu barbaanna. Miidiyaa wanta je'ee qabaadhee guddaa yookaan foloora guddaa qabaadhee bakka hunda yoo gahee ture bareedaadha garuu yoo isin asirra kaseentan hundinuu nama beeytanitti sheer yoo gootanii dhimmi kun akka gahu barbaannaa waanuma nuti hojjechaa jirru haala tokko hojii waan xiqqashuma hawaasa keessa jalqabamtee ummata keenyaaf meeshaa fayyaa geessaa jirru kana akka hin tarkaanfannee waan godhamu tokko jira saniini isin hubachiisuu barbaanna. Kana namoonni seentan sheer godhaa. Please sheer godhaa. Nama biratti beeksisaa. Dhimmi kun dhimma is very serious issue. Dhugumaan as keessa seentan kun biyyattiif ahlii biyyatti dhalatan san keessatti Oromiyaa keessatti faamilii ka qabdan yoo ta'e baadiyyaa san keessa ummata baadiyyaa keessa faamilii ka qabdan yoo ta'e wanni kun isin laallata. Oromiyaa keessa namni nuti biyya alaa jiraannu malee Oromiyaa keessa faamilii namni hin qabne hin jiru. So faamilii Oromiyaa keessa sanuu baadiyyaa san keessa ka qabaattu yoo ta'e sheer godhaa haala nuti xiqqashoo hawaasa keessa dalayne kanaan akka bakkaan hin geenye gufuun godhamtu tokko jira. Wanni kun olola nurratti oofamaa yookaan Nuraddiin irratti yookaan Dr. Robsaa irratti yookaan Farhaan irratti yoo ta'e dhuunfaa waa'ee dhuunfaa yoo ta'e ani hin fiduu ture. Garuu akka hawaasni keenya uummanni miskiina haati hiyyeetii Oromoo akka hin gargaaramneef ololli haasawamu tokko jira. San isin hubachiisuu barbaada obboleeyyan kiyya. Kanaaf hin dhufee kaaseentan sheer godhaa akka wanni kun bakka hunda gahu godhaa ni ibsinaa Dr. Robsaas ni yaama. Obboleessa kiyya Farhaanis as keessa jira. Isas yaamee waan haasoynu kana akka gaariitti dhageessanii viidiyoon kun hoggaa ture silaafuu ni gaha akka gaariitti bakka hunda ni gaha. As long as sheer aga gootenitti aga nama biratti itti yaamtenitti informationni kun bakka hunda ni gaha jechuudha. So assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu hundi keessanuu akkam jirtan nagaa fayyaa. Kun obboleessa keessan Nuraddiin Suleeti. Arra dhimmina fide dhimma piroojeektii waa'ee fayyaa meeshaalee Oromiyaa asii Ameerikaa irraa Oromiyaatti galchinu san waa'ee san hubachiisa isiniif kan nu barbaanna. Akkuma reefuu je'ee san nuti haala Oromiyaa deddeebinee waan hojjannuuf maqaa waan nu kenname hedduu jira sun nu rakkisu. Akka dhuunfaa kiyyatti PP taatee jirta dachii fudhattee jirta ati namaa kun nan rakkisu. Nuraddiin akkana taatee jirta akkana ta'a kun nan rakkisu. Garuu gargaarsi ummata keenya ummata Oromoo miskiina bira akka hin geenye olola hoggaa jalqabu sun dhimma ummataa dhufnaan if duuban deebinu. Maaliif nuti ka jiraannu dhimma ummataaf jiraanna. Ani haa ta'u Dr. Robsaa haa ta'u obboleessa kiyya Farhaan haa ta'u
obboleessa kiyya Hamayyoonis obboleessa kiyya Haji Kamal nuti hawaasaaf jiraanna ummataaf jiraanna so wanni adeemsi deemu kun ummataaf gufuu ta'uu taanaan gabbaanee dubbachuun dirqama waan dhuunfaa keenya yoo ta'e wanni hin ja'amne hin jiru nun ajaa'ibsiisus maaliif maayyirratti dalagaatu moha garuu wanni hojjetamu deemee hawaasa sakaaluuf haadha hiyyeetii Oromoo miskiina magaaluma isitti dhalatetti akka yaalan arkanne godhamuuf namoonni tokko adeemsa hoggaasaan yeroo san dubbachuu mirga yeroo san gabbaanee dubbachuu qabnan jaa kanumaan isin jaa Farhaan ergi send your thing Farhaan ergi Dr. Obsas ninnaqa share godha walii dabarsa waan isin hubachiisnu kana akka gaariitti nu dhaggeeffadha eeysaa kaane maal hojjanne galmi keenya maali wanni kun akka galmaan hin geenye wanni hojjetamaa jiru maali kana hunda isinitti ibsuu barbaanna obboleeyyan kiyya nuti kajiraannu arras borus iftaanis haa ta'u sabaaf jiraanna lubbuun teenya ummata keenyaaf bifa hawaasummaadhaan bifa rabbiin jaalatu bifa ilma namaadhaaf faayidaa kan nurratti hojjannaa jechuudha kana waan ta'eef please haga dandeessanii namatti share godhaa obboleeyyan keessan ni yaamaa jechuudha esa jira Dr. Obsa okay alright sanin egaa jira hangasu isinitti nima aga isaan dhufanin waan hin dhufeefin isinitti hima obboleeyyan kiyya duraan dursee projektii Tawfiq Ali Dr. Tanamadi sa dhugaa keeti wanni naani ibsuu barbaaduuf Tawfiq akka gaariin dhageeffadhaa bakka kanatti wanni namni haasawu wanni namni haasawu nurratti yoo ta'e asirratti hin dhufu maaliif waan nuti namni nun jenneen jiru namni hojii hoggaa hojjetu maqaa namaaf baasuun sirriidha baasanis nuuf sunuu miti kana rakkisaa jiru garuu olalli deemu akka haati Oromoon gargaaramne hoggaa ta'u akka hawaasaaf waan akka hin deemneef hoggaa ta'u yeroo san gabbaatee dubbachuun dirqama tanaafi malee namni olala nurratti oofeef as dhufeen dubbadhu anu because irran kaayyannees garuu namni kun okay rotaka bakka kana akka gaariin na dhageeffadha obboleeyyan kiyya namni maqaadhaan personally anas Dr. Obsas obboleessa Farhaanis waan biyya deddeebinee Kamalis Haji Kamalis Hamayyoonis waan biyya deddeebineef isin akkana taatanii sun surna rakkisu sunii miti wanni na rakkisaa jiru garuu namni ololo oofee gargaarsi hiyyeetii Oromoodhaaf akka hin dhayne hoggaate rakkoon bakka sanii san yeroo san gabbaanee ibsuun barbaachisaadha jarana wanni kun akkana wanni kun kana wanni goone kana beekaa jechuufi malee namaaf gabbuunee deebisaa kennuufi miti namaaf waan keenya dubbachuufis miti garuu adeemsa hojii akkan hojiin bakkaan hin geenye sakaalaa hoggaa ta'u wanni kun waan dhuunfaa osoo hin ta'in waan ummataati wanni ummataa immoo nurra guddaadha wanni hawaasaa nurra guddaadha so hawaasa kana beekaa hawaasa kana miidhinaa wanni deemnuuf kana jennee dubbachuun badiinatti hin fakkaatu hin jaa obboleeyyan kiyya Dr. Obsa odeeffannoo waltaa fi qindaa'aa argachuudhaaf gara madda walaabuu miidiyaa gara YouTube chaanalii keenya akkasumas gara peejii keenyaatiin
kallachiidhaan hordofuu dandeessan. Kaameraa Iyyengaa warroonni kallattilee adda addaatiin gara mana madda walaabuu miidiyaa YouTube chaanalii keenyaatiin yaada koomentii nu gachaartan ulfaadha. Warroonni subscribe gochuun nu jajjabeessanis galatooma madda walaabuu miidiyaa. Iyyengaa Dr. Obsani dhaga'ama. Yes. Ammatee namoonni seentan martinuu share godhaa. Wanni kun nama biratti akka gaarii akka ga'uuf share godha. Dalagaan teessan khayriin isin hojjettan arra maal irratti share godhuu irratti namni bira akka dhaga'uudha. Kanuma Dr. Obsa maakiin kee banaadha. Farhaan maakiin banaa. Ayo Dr. Obsa ergi. Indaga maikin cufaran sa. Okay. Maiki bana. Aye nijal kamna de kuma technical issue da Dr. Obsan isni sena isi share goda akka gaaritti bakka hunda akka dhaqu akka dhaqabu Dr. Obsan please engage by inviting Obsa aye maikin Farhan aye angasu aga wannasan tolchan isinitin ibsa maalif dubbachu barbaadna kaju kana Dr. Obsan is dufe inviting goda oga inni dufe Farhan maiki ketu ni dhaga'ama sanuma tolchi maiki Obsa ergite ya Dr. Obsan erge add adding Dr. Obsa drop whatever namni hawaasaaf hin dalayne namni lubbuu isaaf jiraatu tokko nama hawaasaaf dalage hoggaa arge oo wahi harkateeti wahi barbaada wahi maaliif ifii isaatiif jireenya dhuunfaa jireenya ofii waan beeku jireenya hawaasaaf wareega kakannu hawaasaaf jireenya dalagaa kee maatii kee dhiistee yeroo lamaa sadi Oromiyaa deebi'uun waan nuti waa irraa harkanne waa itti fayyadamne jedhee maqaa balleessu irraa rakkoo hin qabnu isinitti himne garuu wanni kun faayidaan qabu meeshaan kennamu kun meeshaa caccabaadha maallaqa nyaatu jiranii jaani namni akka hawaasni diaasporaa jiru maallaqa baasee wanni kun bakkaan akka hin geenye sakaala hawaasa keessa oduu waggaa facaasan gabbaasee ummata keenyan himuun nurratti dirqama kanaaf wanna biraati miti waan tokko immoo dhibbaan waan isinitti himu Joottee Taaddasaa haa ta'u Obbo Farhaan haa ta'u Dr. Obsaan haa ta'u Haji Kamal haa ta'u Ammayyoonis ana haa ta'u ololli aalamaa walitti qabame yoo dhufe waan jalqabne kana inuman dhaabnu because duraanuu rabbi qabannee ummata keenya ni gargaarra jennee manaa baane saniif kun hin dhaabbatu abadan garuu waan deemaa jiru hawaasa tokko namni tokko jireenya ofirraa if cabsee qabeenya isarraa facaasee maatii isaa dhiisee hawaasa wareegama waggaadhu lammaffaa hojiin inni hojjetu lafa kallatti irratti lafarratti osoo ijaan arkamu faayidaa isaa osoo arku akka hawaasni hin fayyadamne ololo oofuun bakka takka nuun geessu oromummaa jechuun kana natti hin fakkaatu kanaafi finne amma wanni ijoo biraatiin jiru Obbo Farhaan kanaan dura piroojeektii jahaan san hoggaa goonuu maallaqni tokko akkuma eeriyaa distaansii fageenyi hospitaalli jiru
kuma 37 kuma 88 ture. Projektileen amma immoo kuma 40 wahii seene. Namni kuma 4 jidduu jiru isintu fudhata jedhee olola oofa. Olola fagoo dhagee osoo hin ta'in namni beektaan nama faayidaa hin qabne yoo olola godhe nama immoo aqlii qabu nama fayyaa qabu dubbii tana amanee waggaa fudhatu sammuu na seena. Maaliif Project Kuuriin organization Ameerikaa jiru kabajaa akka qabu nu duubaan maallaqa kanarraa fuudhee wanni nu kennuuf hin jiru. Dubbiin tun maaliif fakkaate? Jijjiiramni piraayisii maaliif dhufee kana nu ibsuu dandeessaa? Dhugumatti fayyaade Dr. Nuruddin achuu qaceelloota keessa ibsitee jirta. Wanni jechaa jirru isin cuftuu nuni beektan haala addunyaa adeemaa jiru kana gaafa duraan walitti dhufne Project Kuurii $35,000 nun jaan walii galatti. Akkuma isaan nun jaanitti baatii 2 fi 3 kana dhaabbatee lolli Middle Eastitti bu'ee jira jechuudha. Namoonni biyya teenyatti naggada godhaa jiran amma biyya alaatii fi bakka cufaaytuu beekuu ni danda'an, isaanillee gaafachuu ni danda'an. Takkaffaa wanneen keessa kiliir godhuu barbaadu. Nuti saba keenyaa fi namoota nama fi gargaaruu danda'u biriyya taaneeti Project Kuurii jidduutti waan jenna malee maalleenillee kan nutti ergamu. Uummanni kuni faranjiin tuniis isaanii warri siigaltee fiscal responsibility fi waa cufa firraa ilaalanii godhanii nutti himanii hoggaa dura konteenara hanqa tokko maalleenii hoggaa seenee maalleenii gatiin gaazaatii fi security fi bakka duraan deemu cufaatu jijjiiraniiti karaa warri siigaltee ergu kuni isaaniin maallaqa nuti hanqanatti malee erginuu jaaniin jechuudha. Konteenara sadeemmoo akkana duraa tokko eega duruu maallaqa ergitan we honor this ammoo kana booda kunoo hanqana nuun ja'anii fi ergan jechuudha. Hoggaa isaan maallaqa san ergan akkana jaanii nutis waraquma san fuunee uummatatti ergine warra maasii ergu san liidarootii isaaniititti warra siigaltee amma ijoolloowwan isin gaa maallaqa ergan saniin sheer walii godhaa jenneen. So sanirraa waan ka'eefi maalleenni kun achi boodallee amma kunoo keessaafuu naannoo karaa Wallaggaa duraan 39 amma immoo 44 ta'ee jira naannoo achiisanitti. So uummanni inumaatu naannoonni Harargee karaa Rakishaati maaliif Jabuutirraayi hogguusuma karaa Harargee kana dhaqa ammoo naannoonni karaa Wallaggaa sanii olii 44 jechuudha. Nam tokkolleen namoonni naannoo sanii yookaan maallaqa kanaatu kan nurraa ta'e waan hin jiru obboleeyyan keenya. So wanni tuni maallaqa kana fuutanii isanii ergitan. Kanarratti mee takkatanii isiniif himu obboleessi keenya Dr. Nuruddin amma boroomi iftaan deema alada. Aladarraa dalagaa isaasan dhaabee they are not going to pay for him. Isaa kabaluuf hin deeman. Maallaqa isaatiin tikeeta isaa muratee achiis guyyaa 10 moo hanqa achi taa'uufuu siigaltee faamilii isaatirraa taa'ee achi deemuuf deema jechuudha. Meeza umaa inni asii achi dhaqu ajaa'iba za'amee ka xayyaaraa kanarra ta'e hawaa takka irra hin jirre. So saniifuu san direct illee siigaltee gaafachuu ni danda'ama Project Kuurii taan ammoo hogguma duraatii osoo waa takka hin ergamne isaan himan namni gaan taaneef lakkii kunnoon taanee jedhiisee jechuudha. Even karaa biraatti illee nuutu warra biraa godhatee ja'anillee ni danda'an jechuu agartee namni erguuf deemu kun yoo lakkii kanarra wayyaa hirkannaa jaan. Humaasa rakkoon qabu ammoo walii galteen godhamteeti yuunivarsiitiin Haramaayaatis isaanii wanni waan guddaa kana dhufa godhaa jiru akkasitti gaa godhame ta maallaqaa sanii sanumarratti ani hima jechuudha. Ilaa amma wanni ida'u yoo jiraate ilaa amma maallee example reefu isinitti kanne akkuma for example galamsoo haa fuudhu galamsoo keessa ture hawaasni galamsoo diasporaa jiru maallaqa guure fi isaaniitiif Project Kuuriif kannan Nuruddiniif hin kanne Dr. Obsaaf hin kanne Farhaaniif hin kanne Project Kuurii maallaqa eega fudhatee booda risiita isaanitti kanne kana obboleeyyan keenya. Kabiraa immoo amma kaboorana jettan Gujii ka jettan Walloo ka jettan Oromiyaa keessa inshallah kuma reefuu jeesan dhaynee isaa wajjis baallama qabna. Gama Baalee fi Arsii immoo faawundeeshina lama kabiraa jira. Garuu akka keenyatti Wallagga, Jimma, Boorana, Gujii Wallo Harargee kanneen lammiifuu qabati. So reefuu wanni ani isinitti clear godhuu barbaadeef nuti nu bira maalleen seenuu jiru nuti biriija waliif finnee hawaasaa fi Project Kuurii waliif finna biyya ni dhayna hospitaala ni ilaalla assessmentii ni godha meeshaan kun ni jira hoggaa jaan warri hospitaala laalanii nu tahee jira hoggaa jaamu meeshaan asii fe'ama. Haramayaa University fi lammiin maal godha meeshaan kun
logistically bakka hospitaala san akka ga'u halkanii fi guyyaa hojjeta. Hoggaa achi ga'e immoo warra hospitaalaa fi warra biyyaatu meeshaa san konteenara banee meeshaa isaanii ilaala. Gaafiin ani amma Dr. Obsaan gaafadhuuf, Dr. Obsa ani Dr. Obsa ani warra Dr. Obsa dhaga'uu jirta? Dr. Obsa gaafin si qabu gaafin si qabu ani warra dawaati. I'm a pharmacist. Ati immoo warra medikaalaati. Dhuunfaa kilinika qabda, hospitaala keessa hojjetta Ameerikaa keessa. Biyya immoo nu wajji hospitaala hunda keessa ijaallaltee jirti. Meeshaaleen asii fi amanii Oromiyaa deeman sun bu'aa ni qaban moo hin qaban? Sun shakkiin qabu. Viidiyoo gabaabduu tokko doktoroota naannoo Dadariif I think anesthesiologist na fakkaata. Wantoota airway yookiin ujummoo qilleensaa keessa nama intubate godhuudhaaf nama gargaaru. Waan san argachuu irratti gammachuu isaan qaban sunuu gahaadha. Lammaffaa hospitaala Hiwoot Faanaadha, specialized hospital for Haramaya University kan magaalaa Harar keessa jiru. Meeshaan asirraa dhaqeef suni is going to build the capacity of that hospital. Bikkammoo akka baddannoodha hospitaala fagoo jiru kan. Imagine. Wanni naaf ati asitti tufannu, for example, just scissors, right? A sewing kit, yoo namni tokko osoo hojjechiisaa qotatu, lafa osoo qotu miilli murame, harki murame, madaasan yeroo gabaabduu keessatti hodhanii dhiinuu danda'a yoo meeshaan jiraate. Sababaan achirraa madaan itti hammaattee har'a dhufuuf irraa xiqqaata jechuudha. So 110% meeshaan asii dhaqe kuni capacity biyya keessa ol kaasa, abdii uummataatti hoora, nuti warra ala jiru warra biyya keessa jirullee walitti dhufeenya keenya, networkii keenya haalaan cimsa. Kanaafuu wanni maallaqaan shalagamu olitti hawaasa keenya yeroo dheeraaf qabsoorra ture, kaammaan tan ammoo uummata fi jireenya isaanii jijjiiruudhaaf tattaafachaa jiru kanaaf karaa bana jechuudha. Wantoonni hawaasatti jijjiiraniin karaa fayyaa qofaa miti. Bishaan dhugaatii banuudhaan, bishaan qulqullaa'u, bishaan namni keenya amna isaa meeqaa deemee barbaadu. Yoo barbaadee dhaqellee bishaan qulqulluun ta'in kanarraa dhabsuu tanarraa uummata keenya baasuun that's another way to help. Ijoollota dubartoota daraaraan ji'aa baatitti dhufu isaan saniifillee sanitary pad fidanii mana barumsaarraa imagine guyyaa 4 sababa saniif hafuurra yoo uummanni keenya hojjetu kuni resource jiru gargaarame resource walitti qabate tanaan uummata keenya yoo jijjiiruu danda'e that's one way to change our people. Kanaafu what we're showing is that there is a possibility to help our people more than anything. The possibility is wide. Haga nuti martifannee hojjechuu dandeenyetti. Hankaniin joommoo ololaaf never have a place. Deebisuudhaaf I know your stancing kee kun akkamitti taa'e. So ilma namaati kun. Ilmi namaa waan hunda hubarra barbaada. Waan hunda hubarra barbaada. Osoo hin beekne osoo beekee addan baafanne mee wanni sun maali jettee yoo gaafate 110% dhibbatti yoo boru kan qabrii seenu ta'e waan san hin beeku jechuudha. Waan hunda fiixa qabee deemaan. Kanaafu more than anything let's explain the process waan kanaa. Namni yoo fedhe olola kanaan manatti illee haafuudha. Uummanni keenya kachirra akkasuun rakkoo saniif duraan saaxilamee jira. Nama si amanuun nama waan kana itti amanee itti cabee dalagee hawaasan gargaaruu barbaadu wajjin hojjetanii let this be an example. Ati mantana waa'ee meeshaa haakimaa kanarraa haasoftaami. Our problem is very pervasive. Waan hedduu keessatti wanni ati agartu wal sakaalliin jirtu jechuudha. Kanaafu to me let's explain the process. Let's continue what we started. Amma murannoodhaan biyya deemuu keessan ammallee galatoomaa yeroo gabaabduu dura faraanachi dhaqee ture. Yoo rabbi jeemiti marsaa lammataa irratti qophoonee dhufna. Obbo Yusuf Faani Kashamanee kana dheengatumachuu turanii. Kanaafuu jabaadhaa malee irratti wanni idaamuun jiru akka fayyadu. Hedduu galatoomii wanna kana kaasee fi obboleeyyan kiyya piroojeektii hospitaala dheenee laallee dhumee uummata keenyaaf gahuu dhaqu
meeshaan akkanaa olola. Laal ekspertiin Dr. Obsaa wanna kanarratti qabnu ekspertiidha. Barnoota itti qaba, waa'ee hospitaala qaba beeka, kliinika ofii qaba, biyyatti deemee hospitaala ilaalee hanqina jiru waan A to Z beeka. Meeshaan tun asii dhayxee biyyatti faayidaa isii qabdu osoo beekan jibbiinsa fi olola kanaaf meeshaa caccabeedha akkana jedhanii hawaasa keessa oofuu jiran akka namni keenyan gargaarameef kanaaf qulqulleessuudhaaf. Maaliif inni namoonni kana haasawan beekumsa sin qaban barnoota sanis hin qaban bakka sanis dhaqanii beekan. Waan tola tokko namni tokko hawaasaaf dalagu olalli maaliif oofamaa miti ani haasawanni kana kaaseef olalli haafu. Garuu at the meantime immoo hojiin sakaalamee hawaasni keenya gargaaramurraa hogaafe sun nama rakkisa yeroo san gabbaanii dubbanna jechuudha. Kanaaf dubbanne kanarratti wanni daatu yoo jiraate obbo Farhaan. Anillee akkuma obboleeyyan keenyaanitti takka wanni irra ijoo fedhu dhugumatti haatee bareeddii jennaan karaa kana deemti ni agartii jeenamtitti. Wanni matunis nuti maqaaf hin goonu yookaan namaatu akkana nuun ja'aa fi sin dhiifnu namni rabbiin achi garsiise takkaa jireenya kiyyatti ani cinessaniin dhaqa gursumiin dhaqa bakka addaa kanaan dhaqa ejersa gooroo cin dhaqee ilaala jee waan jeen beeku ammoo namoonni achi jiru yoo meeshaalee daawtiin jiraatte isbitaalan jahaaf dhaqee jira karaa keenyaan warra doktorooti achi isbitaala san jiruu fi warra duruu arkatee wajji wal arkanii viidiyoo biraallee amma kun dookumentarii guddaa yuunivarsiitiin Haramayaa nu ergitee gallakkisuuf deemna. Warra afaan isaaniitirraa meeshaan san akkam isaan gargaarte meeshaa akkam akka taate asii illee dhaqanii arkan ijoolleen nutis ija teenyaan arkine weerhaawsii san dhayne. So namni sii galtee yookaan waan akkanaa jiru dhugumatti kana durallee jennee jirra amata 30 dabre uummata keenya dhiifama gaafachuu barbaanna. Kuni waan siyaasaatiin wal hidhaatiin ammoo wi abbaan dandeen waanuma biraa irratti yeroo teenya gubuudha irratti saba keenya kamti silaacinaa dhaabbachuu dhabnu san arra asii deemnee biyyuma teenya sanittu kun akkuma gaaf tokko Dr. Nuruddin jeetti alagaa taaneeti uteela bulle jechuudha. So saniifuu wanni akka duraan abbootii teenya irra geessisan nurraa sin geessu. Haf godhuu danda'e karaan isaa banaadha obboleeyyan kiyya. Akka fedhetti karaa fedhetti gargaaruu danda'a. Ammaas guddifnee laaluu qabna agartee wanni nuti ganda namutu bakka irraa dhufe sanitti haa boonu jennee boonee fi namni addaa ol qooduu jechuuf miti. Yoo tokko taane Oromoo cufaatu amma mee warra wallootii haasawaa jirra. Walloo namni irra hedduu asii hin qabdu. Akkamitti isaan saniifis geessina geessuu qabna agartee nama hireera gootee namni isaanii as hin jirre nu malee nama biraan qaban jechuudha. So saniifuu Gujiis ni jira. Kana keessa projektii amma dhufuu irratti gujiin ni jira. Walloonis ni jira. Namoota projektiin kun yes konteenarri duraa bakka jaha Harargee keessa seene dhugaadha. Garuu achi booda hojjanne nuti qofaa miti hojjechaa jiru. Jirraa fi jiruu faawundeeshinii jira. Shaashamannee fi Baalee eeriyaa Makkoo faawundeeshinii jira. Gama saniin gama kanaan immoo nuti Wallagga kadhumee jiru hedduu jira. Fe'amaa jiru yeroo ammaa kana keessa jira. Jimmas hojjanne Jimma ilaa Jimmaa deemne Harargee keessa deemne amma adeemsa ani amma deemu kana yoo Rabbi jee inshaallah Harargee qofa osoo hin ta'in takkaa dhagee hin beekne Arsii keessa Suudee hospital ka jedhamu san isas gana laaluuf deemna. Arsii keessa eessa hin beeku sanis laaluuf deemna. So dhimmi hojii nuti hojjannu hojii hawaasaa, hojii tokkummaa, hojii ummataati. Kana beeka. Hojii immoo ololaan hojii keenya dhaabuu hin dandeenyu. Gonkumaa ololli nun dhaabu. Garuu ummata keenya gabbaanee clear godhuu qabna. Dhugaa Rabbiin singaa Obbo Farhaan akka keenyatti transparency qulqullumminaan hojjetee hin jiru. Maaliifin anji maallaqa hawaasni baase osoo ijaan nuti agarru directly accounting banamee project furiin naqan. Project furii immoo receipt ergaa. Meeshaa immoo project furii fi hospitaalli assas godhe san laalee kanaan nu ta'a kana nuun ta'u kana nu ijaa fajuu isaani. Nuti waa takka nuti wanni inni goonu ummata ni fuuna hospitaala ni garsiisna sanuu yeroo keenya gubnee maatii keenya dhiisnee jireenya keenya dhiisnee goona maqaa barbaadaa miti dirqama hawaasummaa dirqama lammummaa dirqama namooma waan qabnu namni personally attack nu godheef
it doesn't reefus dubbate baazar nun godhu garuu hojiin akkan hojjetamne haati oromoo hiyyeetiin akka rakkoorra akkam baane abbaan keenya rakkatee ka jiru ka fayyaan isa cinqaa jiru ka ijaan baadiyyaa meeqa keessa ka garre qabeenya dhabiinsaan rifariu baadiyyarraa magaalaa deemi jaaniin asitti haa du'uu ka jeesan isaaf furmaata godhuuf kaane kun furmaanni hin ta'uu jaanii namoonni ololoomsan yoo dhaaban wayi maaliif amma booda nuti gaddeebinee kanas asirratti hin himnu hojiin haa himu garuu haadha hiyyeetii reefuu jee jira miskiina oromoo bira ka dhaabbate amma booda hojiin isaanii fi rabbi nu wajjiin maqaa keenya nuti abbaan fedhe waan fedhe jedhuu ni danda'a garuu miskiina oromoo san hawaasa keenya miskiina san hin miidhinaan waan isin itti beekneen waan isin hin geenyeen meeshaa ijaan osoo argin kun faayidaan qabu jettee ganda keessa xurii haasa'urra if eegaan isiniin jaa reefuu jeetin jira farhaanis jee 37 ka ture akkuma fageenya magaalaadhaan maalleeni ol ka'ee jira maaliif gama edaniin pirateetiin waan rakkisteef security hire godhan gaazni ol ka'ee hire godhan nuutu miti fayyadae warra project firiidha leetaraa jira waraqaa jira himaniiti maalleeni 4,500 judduu kana eessa jira isaanin nyaata ja'anii maqaa balleessuun isinirraa waan fokkisaadha maaliif mootummaan Ameerikaa kabeetu projektuurii miliyoona biliyoonaan amata ka sossoosu tokko gaddeebi'ee akka biyya keenyatti qushaasha 3,400 kun ilaalcha dhiphoodha biyya alaa biyya guddatte biyya Ameerikaa kana keessa jiraachaa haala akkanaadhaan hayaaduun kun nama gaddisiisa dhugaa rabbii nama gaddisiisa nuuf hin kennitan ka kafalan achi deebi'anii immoo maallaqa gama kana isiniif barreessanii jedhanii haasa'uun jibbiinsa yoo na jibbite na jibbi sirokee garuu khayrii ani hawaasaaf dalagu osoo gartuu khayrii san hin balleessiniin ja'a wanni dhufneef kanaafi obboleeyyan kiyya gama biraatiin obboleessa kiyya Farhaan as jiru obboleessa kiyya as keessa kan jirre joottee lama Dr. Obsa Haji Kamal Ahmad Yoonisin hedduu galatoomaan jaan especially Ahmad Yoonis Toronto jiraataati baatii ja'a biyya taa'e jireenya isaa dhiisee dalagaa isaa dhiisee baatii ja'a dachii takkan qabu qarshii takka mootummaan hin kennineef reef kaarpetii isaaf hin afneef ati akkanaa jedhanii namni faarse takka hin jiru baatii ja'a achi taa'ee meeshaan hoggaa deliver taatu takkaan dhaqee ijaan arge meeshaa hospitaala deliver godhamu ijaan achi taa'ee dhufe oromo wareegama lubbuu isaa kanneen namoonni guyyaa tokko sa'a tokko dalagaa teessanirraa haftanii sabaaf wareegama goone maqaa namaa hoggaa kaastan hedduu nama fokkisiisa daqiiqaa tokko sabaaf kan dabarsine daqiiqaa tokkoof kasittiin dhaga'amin namni baatii ja'a jireenya isaa dhiisee barmaqaa yoo bute reed kaarpetii afaniif dachii kannaniif abaluu ja'anii samitti yoo baase wahi arkate rabbii jecha saba isaatiif jecha godhe Amayyoonis joottee Taaddasa dhalataa Wallagga sa'aat 24 kana waliif fidee teknooloojiidhaan waliif fidee viidiyoo maxxansee olii gad deemee dalagaa osoo qabu Harargee ijaan arkee kan beekne ummata keenyaaf hojjetaa jira. Farhaan yaada isaaf fide na bira jiraatiif miti obboleeyyan kiyyaarra isinitti haa himu. Yaada kana burqisiisee maallaqa isaa baasee yeroo 3-4 deddeebi'ee waan ani hin goone namni kun obboleessi kiyya kun godhe saba isaatiif galataatu isaan mala. Galata isaatu isaan mala. Dhugaa rabbiin isinitti hima. Namni kee waggaa sabaaf akka gandi biraa gandi olii gandi ni beektani ganda olii isinin jiru sun nama isaanii guyyaa tokko waa godhe sa'a 24 maqaa isaa kaasan. Maqaa kaasuu dhiisiti isatti boonan nama akkanaa kana qabaachuu keenya alhamdulillah ja'an maqaa balleessanii xureessanii akka namni kun wilii waa takka saba isaa dhiisee manatti akka galu namoonni gootan gad dhaabbadhaa maaliif kun waa sabaati sanuu sabni Oromoo saba miskiinaati ifiisaati miskiina miskiinni sun ifiif laffa'ee nu guddisee ummata keenya please
sabaaf hojjetu akka namni hin hojjenne akkuma reefu jettee jirta namoota siyaasaadhaan nyaatu bare amma nama hawaasaaf dalagu kanas nyaachuu barbaadan nuti isaa nuti ummataaf dhaabbanne jiruun teenya isinitti himne kanaan duras jiruun teenya amma booda hawaasa keenyaaf hawaasa miskiina biyya jiru saniif kanaafuu waan hin jirre nama kana irratti hin bobbaasinaa processa isinitti himnee jirra very clear process dheereseen isinitti himu very clear namoonni hawaasni tokko example isinitti hima ammas deddeebisee naannoo amboo ka jiran dhalootaan biyya naannoo amboo ka jiran biyya alaa ka jiran responsara ni goona yoo jedhan arra dhumee jira ka amboo kanaaf hin kaasa nuti maal goona projecturitti waliif finne maallaqa kabaasan isaanii projecturi kafalin isaanii nuti immoo meeshaan kun asii ka'ee ila amboo gahu duubaan Haramaa University wajji taane eessa jira waan barbaachisu leetara eessa jira maal jira kaju adeemsa isaa clear goona qarshiin tokko lammiidhaaf seeneen jiru qarshiin tokko lammiin ka arge tokko hin jiru maallaqa keenyaa fi yeroo keenyaa fi waa hunda keenya gubuu malee maatii keenya dhisne kanaafuu namni akka khayriin dalayni wanni goota kana gadhaabbataan jaa Dr. Obsas Faraan itti hidhee gaarigaa silaa waqti fixee jirta wallahi obboleeyyan keenyalleen silaa arra akkanumatti hojii jiraatanii Dr. Enyu Kamalii fi akkasumatti Ahmed Yonis akkasumatti Jootee Taaddasee Yusuf Abdullah ammallee achi jiru from Tennessee achirraa inninis ammallee achi jira silaa isaanis irraas jiraatanii hedduu gaariidha akkuma nan siin jeetti mee waa xiqqoo waan karaa positivity isaa yaadnu obboleeyyan kiyya eegachi as deebine kana rabbii godhaa jira nullee miti waanuma inni olii godhaa jiru malee mee jara project kuurii kana gaaf tokko isiniif himanii haawanni jaani takkaa Afrikaa keessatti hun arkine jaani har'a ijoolleen Oromoo walitti dhuftee maa nama tokko lama sadii hanqa fedhee waa ta'u waan takkaa biyya sanitti hin ta'in nuti amata 30 dabre kana ka ummanni Habashaa sii galtee konteenara 100 ergeemi amma tokkoo fi lama keessatti isaan bira dabarre jechuudha haalli nuti itti deemaa jirru kanatti mee saniis laalaa at least wanni biraa takkallee dhabamtu aboo galatoomaa jechuullee waan guddaadha talamaffaati immoo processa baruun gaarii processni kuni waaqa yookaan Faraan godhe yookaan Dr. Obsaan yookaan Dr. Nurutti godheemti nama cufaatiifuu jira yoo hin feene sogguma duraa sana namni dhiisee jechuudha yoo ammoo meeshaa tanallee baruu barbaade namoonni asii maallaqa baase asii achi dhaqaniiti laalanii asumatti akkasitti deemee jechuudha. Let's just leave it on professionals. Maalif Universitiin Haramayaa silaa nu wajji isaan hin dalagan yoo wanni kunis hin taamu yookaan namoonni kunis akkana kaja'amu taate bilaashitti memorandum of understanding isan isaanii wajjin goone agartee. Ammallee waan biraa guddaatu as deemaa jira. Dura haanuma arkinu jechuuf malee waan guddaa gammachuu guddoota jirtu kana isinitti himuuf deemna obboleessa kiyya kana amma boruu miiftaan imaltuu deemu du'aa inaa godhaaf takka rabbi nagayaan isa geessee nagayaan haa deebisu ilmaan isaa keessatti nulleen agartee qaamaa fi qaamaan ittiin jiraatin malee qalbiin isaa wajji jirra so deemeetuma gaawwannummaan tun irraa eegalamte kombolchaa sanii namuma tokko yaada fida malee yoo gareen biraatillee kaatee lakki karaa kanaan miti karaa kanaan taamaa ka jedhamu taate gamas deemaa jirti islaawii it's okay with that lammii makajaaruuf deemu let's make it clear kombolchaa jeneraal hospitaal lammii miti so akkasii galtee yookaan saniif jaami'oon hin jenne lammiin kunilleen namni gaafachuudhaaf haqa qaba mirga qabaasi saba guutuudhaaf nama keenya cufaaf jechuuf malee waan yookaan ganda tokkoof yookaan hanqa tokkoof jaanii miti namni ganda kiyyanii gamni gargaara jeeti wannummaan nuti barbaadnu saniini gargaaruu ni dandeenye ammoo dhaguma walitti darbuu kanarraa qusannuun jaa waan guddoo as deemuuf deemtu dhugatti gammachuu guddoo qabna akka siigaltee biizii taatee piroogiraamni kee US imbaasiin siigaltee wal arkuuf deemtu nama adda addaa cufaatiinuu meesanillee hanqa xiqqaa tokkollee taatu hordoftoota keenyaaf ibsi Dr. Nuruddin deengaa du'aa musii goona rabbi nagaan inshallah yaa adeemsa amma deemu kana yoo rabbi je inshallah biiznillah alkarim izni isaati USAIDin embassy America wajji fountain Clinton Foundation amas embassy America wajji sadeenu nu wajji walgahii qaban achi waggaa keenya yoo rabbi je inshallah American Embassy Ethiopia maaliif yoo jettan hawaasa keenya deddeebinee
loojistikii gaafachuun nu rakkisa. So isaanummaan piroojeektuuriin meeshaa nu kannee jarri kun immoo fanda akka godhu sanitti dhiibbaa godhu jira. Rabbiin nu haa gargaaru. Yeroo duraatiif fuula isaanii gara Oromiyaa irratti akka xiyyeeffatan godhaa jira. Kun akkasii maaliif saniin malee sustainable ta'anii yeroo dheeraa hojjetamuu hin danda'u. Waan ani baradheerraa waan akka jiru balayyan kiyya. Nuti Oromoodha. Oromoo sanuu Oromoo tokkummaa beektu. Abbootiin keenya jaarraan abbaa gadaa Rabbi rahmataa godhuuf elamoo qilxuun wanni isaan barsiisan tokkummaadha malee gandummaadha miti. So nuti anu Nuraddiin kun Jimma deemeetiin jira. Waan Wallagga jootteen Taaddasa obboleessa kiyya. Innis Oromoo nuti dhiisaati faranjoonni namooma kadachiin qabne ka Oromoon taane Oromoo kan beene namoomaaf asii dhaqanii wareega kannan. Nutis sanuma wanni ammaa hojjenne baate sabbaan jaha achi haaseetu konteenarri jaha achi haaseenu malee Oromiyaa guutuudhaaf at the end of the 2025 Euroopii waa hunda tolche. Waanin ani baradheerra namni tishartii uffatee ani shanyii jaarraa gadaa jechuu ni danda'a. Garuu shanyii jaarraa abbaa gadaa ka ta'u waan jaarraan kaayyoo isa ganamaa isa ummata Oromoo tokko godhu. Qarshii tokko yookaan iskiriptoo tokko bitee nama ilma Oromoo tokko barnoota irratti hoggaa bobbaasu. Magaalaa for example akka Calanqoo san keessatti iskuula maqaa jaarraa abbaa gadaatiin yoo jaare. Afaanin ani abaluudha jechuun zamana 21st century dhiira siin goosisu. Ka dhiira si goosisu hojii kee jireenya keetirraa maallaqa keetirraa baastee yeroo keetirraa baastee jireenya bareedaa jaartii fi faamilii wajji jirtu san dhiistee baadiyyaa san keessa miila kee deemtee ummata kee miskiina Oromoo san bira dhaabbattee rakkina isaanii dhaggeeffattee yeroo sani Oromummaan kee yeroo sani Oromummaa namooma guutuu ka qabdu nama itti toleef waa godhuun kannaan jaamu. Nama humaa deebi'ee siin kannine miskiina tokko foggaa gootu ati arjaan yeroo sani. Maaliif miskiina sanirraa waa takkan eeggatu wanni siif godhun jiru osoo beektuu isaaf godhuun dhiirummaadha. Arjummaan jechuun kana. Sinii gala kanaan dura sinitti hime nama kasii goosisu namooma keeti tahee garuu in action hojiidhaan ati hoggaa hojjettudha. Ummata keenya yeroo ammaa kana keessatti hawaasummaadhaan ummata keenya bira kana hoggaa siniin jiru biyyatti waa hunduru tolee jira jechuu kiyyaame. Garuu hawaasummaa gama barnootaan gama fayyaan gama economic empowermentiin hawaasa keenya bira dhaabbachuun nurratti dirqama. Biyya alaa Rabbiin carraa nu kannee jireenya nu kannee kanaan ummata keenyaaf oduu erguu osoo hin ta'in ummata keenyaaf waan isaan waa godhan. Nam 10 hin taane dargaggoo 30 dalagaa uumuu. Nam 30 hin taane high school yookaan immoo middle school nuti dhiisnee deemnee caccabee jiru san jaaruu. Amata kana ijoollee hiyyeessa miskiina haadha abbaa miskiina ta'een ijoollee dhibba lama school supply guutuu bituu kana namooma. Oromummaa jechuun kana in action ta'anii haasa'uun the easiest thing amma akkuma ani sii taa'ee haasa'u kana haasa'uun easyidha. The hardest thing is jireenya bareeda maallaqa vacation of family wajji baatu san dhiistee saba kiyyaaf jettee hoggaa baatu. Waan ofiitii barbaaddu san kanarraa osoon kaasin hin dabruu yaadadhe hawaasa maallaqa nuu kanneessan hawaasa gumaacheessan $500 ka kanne ka kuma kanne 500 waa bituu danda'a ture kumaan waa bituu danda'a ture noo jee saba isaatiif kanne kana Oromummaa jechuun kana namooma jechuun haasawuun yaaqi nama hundaatu haasawu nama hundaa doktora nama hunda sheekha nama hunda aalima nama hunda hayyuudha. Haasawaan hayyummaan immoo kamizaanamu hojiirratti ati hojjettu sani. Hojii ama 100 haasawurra iskiriptoo tokkootu daftara tokko bituutu caala. Amaaksisiliin tokko namni infekshina xiqqoo amaaksisiliingii shilingii 50 cent lubbuu namaa baraaruu osoo dandeessu asii oduu erguun faayidaan qabuun ja'anii mira keessanan galee nu dhaggeeffachuu keessaniif galatoomaa nuti olola nama nutti darbuusan ammas deebi'eetiin hima. Waan
abbaa keenya ta'ee fi miti Dr. Obsaas obboleessa kiyya Farhaanis obboleeyyan kiyya kaan immoo waan hin nayneef kana keessa akkan seenneef obboleessa kiyya Haji Kamaalis Joote Taaddasaas Ahmayyoonis waan hin nayneef mee waan makana keessa haafa nuti adu wanni naani dhufee fi obboleeyyan kiyya maqaa nuti waan Oromiyaa deddeebisneef isaan piipitaanii dachii bitanii jinni ja'an san waan hin jirre namni haasoo fi sun nan dinqisiisu garuu hojii hojjetamee dhumuuf deemu abu meeshaan taane isaan maallaqa nyaatanii jiran kun faayidaan qabu ja'anii hawaasa hamilee cabsanii meeshaan kun akka hin deemne haadha Oromoo akka hin gargaarre isaanii godhu olola nama faayidaan qabne irraa yoon dhagee ture hin dubbadhu ture nama fayyaa nama amanu tokko irraa dhageenyaan ni rifadhe ka inni akkana amane ka biraa akkamii ka ju'uutu na fide so projectiin kun is about ummata waan ummataa qarshii takka nuti agarru kafafalamu projectuuri isinitti hime kameeshaa ergu projectuuri nuti immoo wareeguma lubbuu keenya kanneen Oromiyaa deemnee hospitaala ummata keenyaaf garsiisuudha kanaafu galatooma isininjaa galatoomin sinjaa obbo Farhaan itti ideeyanii itti gadhiisee beektan mooraala keessan I think akka gaariitti jettee dhugumatti energy you are the brain of injina keenya guddaadhaati dhugumatti namni naman galateeffanne rabbiillee galatoomfatu ummata warra biyya jiru san gammachuu isaan nuu kennan akkatti nu dhiyeessan akka atiis akkasitti dhiyeessan niin beeka cuftinuu si galtee warrichi jiru they are hungry dhugumatti beela numaahu nu arkuudhaaf hanqamta akka gammadanii waa hedduu nu barsiifte jaalaluma nama keenya biyyuma teenya san akkatti jaalan tanumaatu itti nu deddeebisaa jira malee wanni biraa takka illee nu hin jirtu inumaa dalagaa asii tana nu jibbisiifte dhugaa isiniimu dhugaa rabbi wallaahi isin jedhe galtee asitti namni waa takka illee biiliin teenya kakafalu hin jiru asii waan fedhe jee maqaa fi akka fedhannu wanni ajdaan ammoo jaalala nama keenyaaf qabnu hedduu nutti waan ni taateeti akka daranaa deddeebinu kun amma Dr. Obsaan islaanuu taate irra kophaa ta'e si gadi lakkinu galtee ammoo akka ati bakka teenya san guuttee dabbaa sanii dhaqi gaara sanii si achitti qaree yaattu taate achi si dhaqiiti achi jalatti si galtee hojjaa akka dhuytu si galtee itti dhaabna so hedduu gammannee jirra ummata keenyaanillee akka nu cinaa dhaabbatanitti wala haa jabeeffannu waan guddoo ganaaf deemuuf ta'a gama barnootaatiin gama bishaaniitiin gama fayyaatiin uno torbaanuma dabre dura si galtee faranjiin ugaa farajate yaanis dhuguma nutti dhufanii mee akkamitti waan biraatiis waanuma biraatu walii wajji daleena jedhanii jiranii hedduu galatoomaa isin jenna namoota nuu katabaa jiraniis jajjabeessuudhaaf komantii keessatti sarkaa jirra isin jaalanna jajjabaadhaa isiniisi nuti isin cinaa jirra mee Dr. Obsattiin dhiisagaa inni isaa maayii jeetiin Dr. Obsaan ni goolabaani maayii jeetiin ati goolabi maaliif farqiin Obsaadha ayyee Nuraddiin dhiifam. Yoo yeroon isiniif michuu namoota hedduu nu naqaa yeroon ta'eef wanta gooneen ayyee wanta godha wanni kana jeetiin nama naqa wanni naan ijuu barbaadu wallahi dhugaa rabbi maqaa rabbiin hin kadhadha the best thing in my life is ummata kiyya miskiina baadiyyaa san qotee bulaa baadiyyaa san kana dubbadheetiin okay ninjirami sinagarro si argaan jiru okay agaati deebitutti waa dubbadhu go ahead aye jarri na dhufu jira ijoolleen warroonni marsaa nuti biyya keessa turre hospitaala keenyatti goraa hospitaala sanitti goraa jechaa turtanii wanni kun if duratti saganteeffameeti deemama kanaafuu nuuf kolcha yoo hawwiin hospitaala keessan gargaartan jiraatte wal irratti hojjennee sagantaan qabameeti assessmentiin godhama malee yoo Nuraddiin ammaan tana Oromiyaa dhufe Oromiyaa irraa Asaboot deeme Daaroo Labuu Kammoona achi booda burqaa tirtiraa Calanqoo Jogola iddooleen sagantaan qabamte kana duraan itti qophaa'an
godhamee jiraachuu barbaadeeti. Kanaafuu piroosesa kanatti as dhiyaadhaati mee maal goonetti keenya keessa nu buuftan ja'a malee eega namni biyya dhaqee akkanumatti hospitaalatti hin goran tokko kana naa hubadhaa. Lammaffaa warroonni sochii kana argitanii haamileen isinitti horamtee yeroo gabaabduu keessatti gumaata barbaachisu walitti qabatanii kattiyaanu kana keessatti tartiiba galtanii jirtan ammallee rabbiin isinitti bikka baaftan dachaadhaan isin haa kafalu. Namoonni immoo konteenarri jahaan dhaqee fi argattan waan dhufe san qabe jabeessaa qabadha. Impaaktii we gonna have to do study, follow up study. Meeshaan dhufe kun hagam takka uummata keenya gargaara ka jiru impact studying godhamuu qaba jechuudha. Follow up jiraachuu qaba jechuudha. Hoggaa namni diasporaa dhufee dagalee uummata keenyaaf qabu mootummaan maal hojjechaa jira? Can they fix the bathroom? Can they make sure that there is a running water? Can they fix that there is reliable electricity? Can they pay the minda uummata chi hojjetus moraalaa fi hanga qabanitti bajeta ramadanii warroota muuxannoo qaban hospitaalan san keessatti hospitaala san keessa akka turan akka muuxannoo isaanii dabalamtuuf godhaanii jirani. That's what we want. We're not replacing the government. We can never replace the government because resources is very limited. Nuti umudan deenyu godhaa jirra. Waan xiqqoo tana nu guddisa. Obbo Mootii Abbaa Nagaati seeneeti jira Muhammad Kaalgariirra. Warra Jimma hoggaa deenu Jimma wajjin deemnee lafa Jimma wajji daawwannee hospitaala sadii irratti hojjechaa jirani. Kanumaafuu wanni jechuu barbaade. This is a process. Processa kana irraa barannu ka biraa jiraatellee haa finnu karaa hospitaala qofaa miti karaa educationaatiinis dubartoota keenyaaf carraa baasuudhaanis the only way that country can grow is education dhugaa ka dhuha qabu right industries adda addaa achitti kalaqamuudhaan right capacityin sector adda addaa jabaachuudhaan that's the only way biyya san kan guddisuu danda'amu. Nuti tuutifannoo one drop in the ocean wanni nuti godhaa jiru. Hoggaa nuti asii biyya deemnu biitii bilisoomtee kafedha jaa kun immoo biitiin bilisoomnee maachi deemtan jaa osoo xiyyitiin nu gubbaa dhaamu jiraattillee akka Donald Trump san yoo gurruma nu tuquu baateen gubbaa kuttees ummata keenya bira haa dhaabbannu. Okay? Rakkoo biyya keessaa warri biyya keessaa wajji gattaa'ee haa furu. We're not there to solve every problem. Right? Rakkoon dhibbatti furamte jenneeti makachi deddeebi'aa jiru. Right? So this question needs to be very clear. Okay? Kana hubadhaadhaa xiqqoo qabnu tana haa jabeeffannu. Nuuraddiin ammaas lammadachi deebi'uu jirta. Akkuma gaafa dhiyoo baddannootti rabbii kiyyaafin galatoonfadha jettee sujuudde sanitti rabbi haa ja'uuti burqaan immoo sanii gadi. Gaara mul'ataa keessa dabartee amma isfaaltiin xiqqoo gassi dheessitee jirti. Makiinaan hedduus hin daddarbitu. Achiin haga baddannoo dhayituutti rakkoonni jira. Achii gadi karaan banaadha. Akka burqaatti laftilleen shiiraadha. Aannan gaala akka dhuutu. Aarifis hojii deema. Gaala siqqaluu qaban hoggaatichi dhayite. Don't come back without gaala siqqalan malee. Naannoon handiyyaa horii qabdi. Horii jira. Akkasitti siqqalanii du'aayis godhanii du'aayis ni godha warrini. Akkasitti Oromiyaa hunda keessa deemtee haga Arsiitti deemtanii maammatuufee jira waan jeefan irraa bu'ee jabaadha. This is just the beginning. Wanni Dr. Obsa wanni ati jetteerraa wanni deebi'u. Wanni ni dawwaa takkaa jira. Ummata keenyarraa fagaannee fedhinnaa ummata keenya guutuu hin dandeenyu abadan. Kanaan dura yes, because of so many reasons hawaasa keenyarraa fagaannee ture. Yes, we cannot change the whole thing. Garuu hawaasa ati quban qabaanne tokko hawaasa san furmaatan fidaaf jechuun waan hin dalagne. So hariiroon teenya ummata keenyan jeebee dhaggeeffadha. Hariiroon teenya hawaasa keenya ummata keenya wajji always cimaa ta'uu qaba. Hawaasni keenya maal irra jira? Akkamitti jira? Maal godhuu qabna? Nuti barnoota barattee barnoonni ati baratte hawaasa keetiif yoo hin taane qabeenya ati qabaattu hawaasa keetiif hin taane hallayyaa seenu. Jireenya ati jiraattu jiruu hawaasa ta'uu qaba. Jiruu dhuunfaa immoo bineensinuu ni jiraata. Bineensinuu guyyarraa nyaatee dhugee rafeen maka. Guyyaa inni du'ee namni isa yaadatu hin jiru. So jiruu hawaasa jechuun jiruu salphaadhaa miti. Kun waan gaariidha. Ummata keenya bira ni dhayina. Ni laallas waan dandeenyu ni goona. Kana jechuun immoo akkuma Dr. Obsaa jedhee
وهند مركني سكينيان سيرا تتافتشو جرا يس أما لا إن قد أنا متكاتوري أرمو عارف توسيني عارف أما دالا سرا بركالا سو نمني برا كان دقيق خطوفو يدو جرا نمو وان دندين أمتي سبرا هادابتو هواسي ساتف قماتش هاقولو تاني هاسوم فرماتا فيدو صوتو فرماتا فيدو وانت كم هواسا خياف واني نهيمو واني أتين فيني توكو غرتي يو غرتي kallattiidhaan bakka sanitti gaafii gaafadhu. Bakki sun maali jarana na hubachiisa. Eessa badee maaliif ta'e jiiti dhugumaan sabaaf ka dhimmamtu yoo ta'e dhugumaan ummata keetiif ka dhimmamtu yoo ta'e kallattiidhaan gaafii san bakka barbaachisu faayi malee olola deemnanii nama kuffisuuf deemuun faayidaa nuufis hin qabu hawaasa keenyaafis hin qabu ummata keenyaafis hin qabu jaa kanuma Muhammadni bu'eensaa wanti hin nayne Farhaan Goolabiitiin ni cufna. I think Galatoma ga hundi keessanu dhaggeeffachuu keessaniif isin agarra we hear you isin dhageenya isin agarra nuti ilma namaati waan kana numaatu itti fufa jechuu miti yeroo gabaabduu malee ijoollee xixiqqoo harka nayneeti ifiif siigaltee nutis akkuma siigaltee uummata kaaniititti supporter mataanee godhuu barbaanna so saniifuu yaaduma waan irra jira namni kunillee akka gaafii qabu haa qabaatu gaafii qabaachuun waan jijjiirama haaree tokko namni hoggaa dhufe maalii wanti tun jettee keessa baruun waan gaariidha beekte saniifuu waan gaarii deemaa jira obboleeyyan keenya warri biyya jiraniis keessaafuu osoo isaan hin galatoonfanne biran dabru Dr. Jamaalii fi Dr. Ahmad Yuunivarsiitii Haramayaa hedduu akka gaariitti Yuunivarsiitiin Haramayaa Oromiyaa cufaatu amma loojistikiidhaan waan siigaltee wahuma cufa barbaachisuun isaani warreen fudhatee nu gargaaraa jiru haa fayyaadanii haa galatoomanii isaan malee dila kana cufa godhuu hin dandeenyu isin cuftinuu nu galatooma isin jaalanna walii wajji haa taanu tokkummaanii waa godhuu dandeenya hanqasumaan jaagaanii gama kiyyaan nageenyaa jiraadhaan isin jaa. Ayyee galatooma hundi keessan dhaggeeffachuu keessaniif kanuma itti fufaa waamichammoo namoota diiyaaspooraa jirtan biyya alaa ka jirtan. Kabarnoota qabdan waa'ee barnootaan biyya jijjiiruu barbaadan hirmaadha namoonni qabeenya qabdan immoo waan jijjiiruu dandeessan hirmaadha ummata keessan bira gama hawaasummaadhaan ummata keessan bira dhaabbadha rabbi irrattis ajriya gama rabbitis hojii jaalatamaadha gama namoomatti immoo galgala hirriba bareedaa rafta because you did something nuti hundinuu ni deemna garuu maqaa dhiisnee haa deemnu legacy waan gaarii dhiisnee kan namni nu yaadachiisu kajoolleen teenya boru fudhattee isaanis ka tarkaanfatan oromummaa namooma jechuun wal bira dhaabbachuu kufaa ol kaasuu abshir wal jechuu wal bira wal jajjabeessu wal qabu bakka rakkoo jirtu bira dhaabbachuu kanneen namooma godhee oromummaan keenyas ka cimsu ilma namaa ta'eef gargaarta ilma namaa dhaabbachuun namoomadha so wal bira haa dhaabbannu jaa galatooma umrii dheeraa kanuma dabarsuu barbaanneef nu jiraadha. Dabbaa sanii dhaqi gaara sanii yoo achitti qaree yaattu taate achiis dhaqiiti achi jalatti siigaltee hojjaa akka dhuytu siigaltee itti dhaabna so hedduu gammannee jirra ummata keenyaanillee akka nu cinaa dhaabbatanitti wala hajabeeffannu waan guddoo ganaaf deemuuf ta'a gama barnootaatiin gama bishaaniitiin gama fayyaatiin hunoo torbaanuma dabre dura siigaltee faranjiin dhugaa farajate yaanis dhuguma nutti dhufanii mee akkamitti waan biraatiis waanuma biraatu walii wajji daleena jaanii jiranii hedduu galatoomaa isin jenna namoota nuu katabaa jiraniis jajjabeessuudhaaf komantii keessatti sarkaa jirra akka isin jaalanna jajjabaadhaa isiniis nuti isin cinaa jirra mee Dr. Obsattiin dhiisagaa inni saaraa. Jeetiin Dr. Obsaan ni goolaba ani maayii jeetiin ati goolabi maaliif faatiin obsaadha. Ayyee. Duradee ifam. Yoo yeroon isiniif michuu namoota hedduu nuna qaqqabaa yeroon ta'eef wanta goonaniin ayyee wanta godha. Wanni kana jeetiin nama naqa wanni naan ijuu barbaadu. Wallahi dhugaa rabbi maqaa rabbiin isa kadhadha. The best thing in my life is ummata kiyya miskiina baadiyyaa san qotee bulaa baadiyyaa san
kana dubbadheetiin okay. Ni jirami? Isa wal. Sinagaru. Argaan jiru. Okay. Agaati deebitutti waa dubbadhu. Go ahead. Aye, jarri na dhufu jira ijoolleen. Warroonni marsaa nuti biyya keessa turre hospitaala keenyatti goraa, hospitaala sanitti goraa jechaa turtanii wanni kun if duratti saganteeffameeti deemama. Kanaafuu nuuf kolcha. Yoo hawwiin hospitaala keessan gargaartan jiraate wal irratti hojjennee sagantaan qabameeti assessmentiin godhama malee yoo Nuuraddiin ammaan tana Oromiyaa dhufee Oromiyaa irraa Asaboot deeme Daaroo Labuu, Kammoona, achi booda Burqaa Tirtiraa, Calanqoo, Jogola iddoolee sagantaa qabamte kana duraan itti qophaa'amee jiraachuu barbaadeeti. Kanaafuu piroosesa kanatti as dhiyaadhaati mee maal goonetti keenya keessa nu buuftan jaa malee eega namni biyya dhaqee akkanumatti hospitaalatti hin goran tokko kana naa hubadhaa. Lammaffaa warroonni sochii kana argitanii haamileen isinitti horamtee yeroo gabaabduu keessatti gumaata barbaachisu walitti qabatanii kattiyaanu kana keessatti tartiiba galtanii jirtan ammallee rabbiin isinitti bikka baaftan dachaadhaan isin haa kafalu. Namoonni immoo konteenarri jahaan dhaqee fi argattan waan dhufe san qabe jabee isaa qabadha. Impaaktii we gonna have to do study, follow up study. Meeshaan dhufe kun hagam takka uummata keenya gargaara ka jiru impact studying godhamuu qaba jechuudha. Follow up jiraachuu qaba jechuudha. Hoggaa namni diaspora dhufee dagalee uummata keenyaaf qabu mootummaan maal hojjechaa jira? Can they fix the bathroom? Can they make sure that there is a running water? Can they fix that there is reliable electricity? Can they pay the minda ummata chi hojjetu san mooraalaa fi hanga qabanitti bajeta ramadanii warroota muuxannoo qaban hospitaala san keessa akka turan akka muuxannoo isaanii dabalamtuuf godhaanii jirani. That's what we want. We're not replacing the government. We can never replace the government. Yep. Because of course it's very limited. Nuti umudan deenyu godhaa jirra. Wanti kootana nu guddisa bomooti abbaa nagaati seeneeti jira Muhammad Kalgariirra. Warra Jimma hoggaa deenu Jimma wajjin deemnee lafa Jimma wajji daawwannee hospitaala sadii irratti hojjechaa jirani. Kanumaaf wanni jechuu barbaade. This is a process. Processa kana haa irraa barannu ka biraa jiraatellee haa finnu karaa hospitaala qofaa miti karaa educationaatiinis dubartoota keenyaaf carraa baasuudhaanis. The only way that country can grow is education. Education dhugaa kadhu haqab, right? Industry adda addaa achitti kalaqamuudhaan, right? Capacity sector adda addaa jabaachuudhaan. That's the only way. Biyya san kan guddisuu danda'amu nuti tuutifannoodha. Walala nama keenyaaf qabsu hedduu nuti waan ni taateeti akka daranaa deddeebinu. Uumama Dr. Obsaan Islaanuu taate irra kophaatee si gadi lakkinu. Sigaltee ammoo akka ati bakka teenya san buutee dabbaa sanii dhaqi gaara sanii si achitti qaree yaattu taate achi si dhaqiiti achi jalatti sigaltee hojjaa akka dhuydu sigaltee itti dhaabna. So hedduu gammannee jirra. Uummata keenyaanillee akka nu cinaa dhaabbatanitti wal haa jabeeffannu waan guddoo ganaaf deemuuf ta'a. Gama barnootaatiin, gama bishaaniitiin, gama fayyaatiin. Uno torbaanuma dabre dura sigaltee faranjiin hoggaa farajate yaanis dhuguma nutti dhufanii mee akkamitti waan biraatiis waanuma biraatu walii wajji dalayna jedhanii jiranii hedduu galatoomaa isin jenna. Namoota nu katabaa jiraniis jajjabeessuudhaaf komantii keessatti sarkaa jirra. Akka isin jaalanna jajjabaadhaa isiniis nuti isin cinaa jirra. Mee Dr. Obsattiin isa gaa inni isaa Maayii jeetiin Dr. Obsaan ni goolaba. Ani maayii jeetiin ati goolabi. Maaliif faatiin Obsaadha? Ayyee. Nuraddiin ifam. Yoo yeroon isiniif michuu namoota hedduu unnuna qaqqabaa yeroo Ayyee. Wantan godha. Wanni kana jeetiin nama naqa. Wanni naan ijuu barbaadu. Wallahi dhugaa rabbi maqaa rabbiin isa kadhadha.
the best thing in my life is ummata kiyya miskiina baadiyyaa san qotee bulaa baadiyyaa san kana dubbadheetiin okay ninjiraami Isa kun Sinagaru. argaan jiru. okay Agaati deebitutti waa dubbadhu. go ahead Baay'ee jarri na dhufu jira ijoolleen. Warroonni marsaa nuti biyya keessa turre hospitaala keenyatti goraa hospitaala sanitti goraa jechaa turtanii wanni kun if duratti saganteeffameeti deemama. Kanaafuu nuuf kolcha. Yoo hawwiin hospitaala keessan gargaartan jiraatte wal irratti hojjennee sagantaan qabameeti assessmentiin godhama malee yoo Nuuraddiin ammaan tana Oromiyaa dhufee Oromiyaa irraa Asaboot deeme Daaroo Labuu Kammoona achi booda Burqaa Tirtiraa Calanqoo Jogola iddoolee sagantaa qabamte kana duraan itti qophaa'amee jiraachuu barbaadeeti. Kanaafuu piroosesa kanatti as dhiyaadhaati mee maal goonetti keenya keessa nu buuftan jaa malee eega namni biyya dhaqee akkanumatti hospitaalatti hin goran tokko kana naa hubadhaa. Lammaffaa warroonni sochii kana argitanii haamileen isinitti horamtee yeroo gabaabduu keessatti gumaata barbaachisu walitti qabatanii kattiyaanu kana keessatti tartiiba galtanii jirtan ammallee rabbiin isinitti bikka baaftan dachaadhaan isin haa kafalu. Namoonni immoo konteenarri jahaan dhaqee fi argattan waan dhufe san jabeessaa qabadha. Impaaktii we gonna have to do study, follow up study. Meeshaan dhufe kun hagam takka uummata keenya gargaara ka jiru impact study godhamuu qaba jechuudha. Follow up jiraachuu qaba jechuudha. Hoggaa namni diasporaa dhufee dagalee uummata keenyaaf qabu mootummaan maal hojjechaa jira? Can they fix the bathroom? Can they make sure that there is a running water? Can they fix that there is reliable electricity? Can they pay the minda uummata chi hojjetus mooraalaa fi hanga qabanitti bajeta ramadanii warroota muuxannoo qaban hospitaala san keessa akka turan akka muuxannoo isaanii dabalamtuuf godhaanii jirani. That's what we want. We're not replacing the government. We can never replace the government because resources is very limited. Nuti umudan deenyu godhaa jirra. Wanti kootana nu guddisa bomooti abbaa nagaati seeneeti jira Muhammad Kalgariirra. Warra Jimma hoggaa deenu Jimma wajjin deemnee lafa Jimma wajji daawwannee hospitaala sadii irratti hojjechaa jiranii. Kanumaafuu wanni jechuu barbaade. This is a process. Processa kana irraa barannu kabiraa jiraatellee haafinnu karaa hospitaala qofaa miti karaa educationaatiinis dubartoota keenyaaf carraa baasuudhaanis the only way that country can grow is education. Education dhugaa ka dhufa qabu, right? Industries adda addaa achitti kalaqamuudhaan, right? Capacity sector adda addaa jabaachuudhaan. That's the only way biyya san kan guddisuu danda'amu. Nuti tuutifannoo one drop in the ocean wanni nuti godhaa jiru. Hoggaan nuti asii biyya deemnu biitii bilisoomtee kafedha jaa kun immoo biitiin bilisoomnee maachi deemtan jaa osoo xiyyitiin nu gubbaa dhaamu jiraattillee akka Donald Trump san yoo gurruma nuti qubaattee nu gubbaa kottees ummata keenya bira haa dhaabbannu. Okay? Rakkoo biyya keessa warri biyya keessa wajji gattaa'ee haa furu. We're not there to solve every problem. Right? Rakkoon dhibbatti furamte jenneeti makachi deddeebi'aa jiru. Right? So this question needs to be very clear. Okay? Kana hubadhaadhaa xiqqoo qabnu tana jabeeffannu. Nuuraddiin ammas lammata achi deebi'uu jirta. Akkuma gaafa dhiyoo baddannootti rabbii kiyyaaf hin galatoonfadha jettee sujuudde sanitti rabbi haa ja'uuti burqaan immoo sanii gadi gaara mul'ataa keessa dabartee amma iswaaltiin xiqqoo gassi dheessitee jirti. Makiinaan hedduus hin daddarbitu. Achiin haga baddannoo dheeytuutti rakkoonni jira achii gadi karaan banaadha. Burqaatti laftilleen shiiraadha. Aannan gaala akka dhuutu. Aarifis hojii deema. Gaala siqqaluu qaban hoggaatichi dhayte. Don't come back without gaala siqqalan malee. Okay? Naannoon handiyyaa horii qabdi. Horii jira. Akkasitti siqqalanii du'aayis godhanii du'aayis ni godha warrini.
akkasitti Oromiyaa hunda keessa deemtee haga Arsiitti deemtanii maammadsoo jira waan jeef ani irraa bu'e jabaadha. This is just the beginning. Wanni Dr. Obsa wanni ati jetteerraa wanni deebi'u. Wanni ni dawwaa takkaa jira. Ummata keenyarraa fagaannee fedhinnaa ummata keenya guutuu hin dandeenyu abadan. Kanaan dura yes, because of so many reasons hawaasa keenyarraa fagaannee turre. Yes, we cannot change the whole thing. Garuu hawaasa ati quban qabaanne tokko hawaasa san furmaatan fidaaf jechuun waan hin daleene. So hariiroon teenya ummata keenyan jeebee dhaggeeffadha. Hariiroon teenya hawaasa keenya ummata keenya wajji always cimaa ta'uu qaba. Hawaasni keenya maal dura jira? Akkamitti jira? Maal godhuu qabna? Nuti barnoota barattee barnoonni ati baratte hawaasa keetiif yoo hin taane qabeenya ati qabaattu hawaasa keetiif hin taane hallayyaa seenu. Jireenya ati jiraattu jiruu hawaasa ta'uu qaba. Jiruu dhuunfaa immoo bineensinuu ni jiraata. Bineensinuu guyyarraa nyaatee dhugee rafeen maka. Guyyaa inni du'ee namni isa yaadatu hin jiru. So jiruu hawaasa jechuun jiruu salphaadhaa miti. Kun waan gaariidha. Ummata keenya bira ni dhayina. Ni laallas. Waan dandeenyu ni goona. Kana jechuun immoo akkuma Dr. Obsaa jedhee waa hunda mirkaneessu keenyan seera. Tattaafachuu jirra yes. Amma laala dheengadda nama xiqqaa turre. Har'a immoo aariiftuu seenne. Aariif amma daalaa sirraa burqaadha. So namni biraa kana dhagee kan dhufu hedduu jira. Namu waan danda'een